Dukan jiru du imame furtusi ol fudame Yesus Kristus gooftaadha. Buloonni guutummaa addunyaa irra jirtan hordoftoonni YouTube keenya YouTube boqonnaa isa waaqarraa nagaa araarri waaqayyo iddoo jirtaniif lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Araarri waaqayyo nu baay'atee waggaadha waggaatti ceenee barri haaraan barri araaraa jalqabee kunoo waggaa 2023 irraa gooftaan keenya Yesus Kristus waaqarraa dhufee dhalate ergaa baga geessanii dabarsuudhaaf asumaan immoo daqiiqaa muraasa isinii wajjin kadhachuudhaaf gara kana dhufee jira. Baga waaqayyo isin gargaaree baga har'a geessan mee waaqayyoon kadhanna. Haleluuyaa. Gara sagalee waaqayyootti tun darbin waaqayyo akka nutti dubbatu waaqayyo sagalee isaa akka nuuf ergu waaqayyo jireenya keenya yaada keenya qalbii keenya eenyummaa keenya wajjin akka haasa'u fuula waaqayyootti dhiyaannee waaqayyoon kadhanna. Isa booddee sagalee waaqayyoo keessa koo jiru walii wajjin kadhanna. Bara hamma bara baraatti gooftaa guddaa jabaa qulqulluu danda'a kan taate mootii bara baraa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Eegumsa nuu goote hundumaaf si haa galatu. Araara nuu baay'iseef maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin maqaan kee olola jedhu. Gaarummaa kee hundumaaf ulfaadhu, geggeessuu kee hundumaaf ulfaadhu. Barootaa barootatti darbinee araara kee ayyaana keetiin kunuu har'a geenyee nama fuula kee duratti dhiyaatu, nama maqaa kee waammatu, nama si wajjin walii galu, nama araara argate taanee dura kee jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guutuuf ulfinni guutuun siif haa ta'u. Guddaa gurguddoota gararraa, qulqulloota gararraa, mootii moototaa gooftaa bara baraa waaqaaf lafarratti maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfaadhu. Amma sagalee kee nuuf ergi, wajjin haasa'i. Yaada kee nu barsiisi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin namoota amma sagalee kana dhaggeeffatan, namoota amma ta'anii yaa waaqayyo waaqa jiraata miidiyaa kana ilaalan, namoota amma yaa waaqayyo yuutuubii kana ilaalaa jiraniif maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nagaa guddaan araarri guddaan haa ta'uuf nu gargaari, nu wajjiniin ta'i, humna nuu ta'i, jabina nuu ta'i, boqonnaa nuu ta'i, yaada galfii nuu ta'i, kallattii hundumaan harka keenya qabi, nuuf dhaabadhu. Humnaaf yaa waaqayyo jabina keetiin harka keenya qabi. Kaayyoon diinaa akeekisaanii maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa keenya bara keenya mul'ata keenya irraa kan diigame haa ta'u. Araarri kee nu wajjin haa ta'u, ulfinni kee nu wajjin haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Ameen. Haleluuyaa. Maqaa waaqayyo bara baraan eebbifamu. Sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko walii wajjin ilaallaa. Isaayyaas raajicha boqonnaa 9 lakkoofsa 6 kaaseen dubbisa akka jedha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaatii gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa gorsaa, dinqii, waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, hangafa nagaa in jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo daawwitiif mootummaa isaa irratti in mo'a, isa in ijaaras. Firdiidhaaf qajeelummaadhaan amma hamma bara baraatti in eega. Isa in eega. Hinaaffaan waaqayyo gooftaa maccaa kana hin godha. Ameen. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Ilmi nuuf mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis immoo nuuf kennameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa utuu hin dhufin dura biyyi lafaa maal turte? Maal keessa ture biyyi lafaa? Maal keessa jiraachaa ture? Akkamitti jiraachaa ture? Ilmi kun immoo maal gochuu dhufe? Mucaan kun maaliif dhalate? Maal gochuu dhufe? Maaliif dhalate? Namoonni baay'een dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haalotaa wajjin barootaa wajjin wal fakkeessu. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf waaqayyo gidduutti nagaa buusuudhaaf, nuuf waaqayyo gidduu tokkummaa buusuudhaaf, nuuf waaqayyo gidduutti araara bara baraa dhuma hin qabne, araara bara baraa isa dhuma hin qabne ilma isaa kanatti amanuudhaan, mucaa kanatti amanuudhaan ilmummaan Kiristoos Yesuus bara bara, mucummaan Kiristoos Yesuus bara bara. Yesuus Kiristoos utuu Maariyaam durbarraan dhalatinis ilma, utuu Maariyaam durbarraan dhalatinis mucaadha, amma erga dhalatees mucaadha, erga du'ee du'a moo'ee ka'ees mucaadha, amma mirga waaqayyo abbaas bara baraan mucummaadhaan itti fufa. Bara baraan mucaa jechuun abbaa isaa gaafachuu danda'a jechuudha. Mucaa jechuun abbaa wajjin dubbachuu danda'a jechuudha. Mucaa jechuun hiikuu danda'a jechuudha. Mucaa jechuun teessoo dhaaluu danda'a jechuudha. Mucaa jechuun gammachuudha jechuudha. Kanaaf inni nuu dhalateera. Inni nuu dhalateera. Yesuus erga dhalate waaqarraa dhufee erga dhalate maaltu ta'e? Nagaatu ta'e. Maaltu ta'e? Jaalalatu ta'e. Maaltu ta'e? Tokkummaatu ta'e. Maaltu ta'e? Riqicha sanatu diigame. Riqicha akkamii? Riqicha dukkanaa. Keenyan diinummaa jedha Phaawulos. Keenyan diinummaa nuuf waaqayyo gidduu ture sanatu diigame. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa dhufee dhalate namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa amanan maal ta'e? Waaqayyoof isaan gidduudhaa diinummaan ba'e. Amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti amananii jiraatan itti fayyadamu tokko illee hin jiru. Kutaa macaafa qulqulluu kana dubbisa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 akka jedha eegaa amma firdiin
warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru. Ilmi kun maaliif dhufe? Maaliif dhalate? Maaliif nuu kenname? Firdii nurraa kaasuudhaaf. Firdiin kunoo firdii Addaamiin dhufe firdii cubbuu, firdii Addaamiin dhufe firdii bara baraa, firdii Addaamiin dhufe firdii gadadoo, firdii Addaamiin dhufe firdii dukkanaa, firdii Addaamiin dhufe firdii badiisaa, firdii Addaamiin dhufe salphina bara baraa. Yesuusitti ergaa amananii firdiin hin jiru. Yesuusitti ergaa amananii sodaachaa deemuun hin jiru. Nama itti faradame jechuun lafa jiruuf iddoo jirutti yaaduu, haayidamu, haqabamu. Itti firdii jala hidhakaa. Haleluuyaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa dhufee erga dhalate maal hin jiru? Firdiin hin jiru. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru. Maaliif? Ilmi nuu dhalateera. Ilma nuu dhalate kanatti amanuudha. Ilma nuu dhalate kanaa wajjin jiraachuudha. Ilma nuu dhalate kanaa wajjin adeemuudha. Ilma nuu dhalate kanatti of kennuudha. Baga gammaddan ilmi nuu dhalateera. Waggaatti si'a tokko dhalate miniin. Waggaa 2000 dhalate bara baraan yaadanna. Waggaa 2000 dhufee bara baraan nu wajjin jiraata. Waggaa 2000 Maariyaam durbarraa dhalate bara baraan nu wajjin itti fufa. Waggaa 2000 dhalate bara baraan moo'ichi itti fufa. Bara baraan nagaan isaatti fufa. Bara baraan mootummaan isaatti fufa. Bara baraan dinqii isaatu itti fufa. Waggaatti si'a tokko miti. Waggaatti si'a tokko iyyuu miti, ወጪው miti, ሃሌሉያ iyyuu miti አይደለም። bara baraan ለዘላለም ከኛ ጋር ነው። ተወልዶልናል፣ ለዘላለም ከኛ ጋር ይኖራል። ተወልዶልናል። bara baraan ነጋሳዎችን ጅራነ ነው። bara baraan ዮራ ሐሳብ ጋት ያለው ራባያ bara baraan ነጋ ቀብዳ ኢየሱስን ቀብዳታና bara baraan በቆና ቀብዳ bara baraan ሙጫሲ ከነመ ኢልመሲ ደለተ ሙጫሲ ከነመ ኢልመሲ ደለተ መቃንሳ ጎርሳ መቃንሳ ድንቂ መቃንሳን ገፈነጋ ሞቱማንሳ bara bara ዱባቀቡኝ kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa dhufee dhalateera jechuun firdii nurraa kaasuu dhufe. Firdii biyya lafaa kanatti faradame kaasuu firdii dhalootatti faradame, firdii ijoolleetti faradame, firdii daa'immanitti faradame kana nurraa kaasuu dhufe. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee jiru. Warri mucichatti amanan firdii jala jiran. warri mucaan kenname firdii jala jiran. Warri mucaan dhalate firdii jala jiran. Addunyaa guutuudhaaf dhalate. Addunyaan guutuun garuu harkatti kennachuu qabdi. Addunyaa guutuudhaaf dhalateen addunyaa guutuun garuu amanuu qabdi. Addunyaa guutuudhaaf dhalateen addunyaa guutuun garuu waaqeffachuu qabdi. Addunyaa guutuudhaaf dhalateen addunyaa guutuun fuula isaa jilbeenfachuu qabdi. Addunyaa guutuudhaaf dhalateen addunyaa guutuun isaa wajjin jiraachuu qabdi. Firdiin nurra hin jiru amma. Firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Firdiin tokkollee sirra hin jiru. Seexanni kumaatama sitti fidamanii tokkittiin sirra hin jiru. Dhukkuba fidaa, rakkina fidaa, balbala cufamaa fidaa, gidiraa fidaa, arrabsoo fidaa, jibba fidaa, dhiibbaa fidaa miti ilaa ergaan sii qaba. Firdiin tokko sirra hin jiru. Ilmi sii dhalateera mucaan sii kenname. Firdiin tokko narra hin jiru. Sagalee kana gaafa dhaggeessu. Firdiin tokko jireenya keessa akka hin jirre dubbadhu. Yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana irratti jecha kana ofirratti dubbadhu. Mucaan nuu dhalateera, ilmi nuu kennameera, firdiin nurraa keera. Mucaan nuu dhalateera, ilmi nuu kennameera, abaarsi nurraa keera. Mucaan nuu dhalateera, ilmi nuu kennameera, gadadoon mana keenya, biyya keenya, saba keenya irraa keera. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu, eebbifamaa. Jaalala Waaqayyoo kan inni isinitti himu yoo jiraate tubii keenya kana sabiskiraayib nuu godha. Eebbifamaa. Sabiskiraayib nuu godha. Nu bira dhaabadha. Waaqayyo bara keessan eebbisu wajjin kadhadhaa. Waldaan keenya waldaan boqonnaa isa waaqarraa magaalaa Finfinneetti jalqabne naannoo Gooroo warra gannuutti sagantaa guddaatu geggeeffamaa jira. Namoonni baay'een fayyaa jiru. Suma dhugaa waaqarratti kan inni isinitti himoo jiraatu dhuga ba'umsa gurguddaatu jira. Waldaan keenya boqonnaa isa waaqarraa magaalaa Sulultaa jirru waggaa 7ffaa fixnee waggaa 8ffaa jalqabaa jirra. Hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Namoonni baay'een fayyaa jiru. Tajaajiltoonni naannoo keenya jiran baay'een isaanii tajaajiltoota waldaa kanatti amananii cuubamanidha. Lubbuu haaraadha. Dhaa gurguddaan hiikamee dhuga ba'umsi gurguddaan jira. Egaa deeggarsa keessan kadhata keessan barbaanna. Waan dandeessanii paartinerii ta'uudhaan nu bira dhaabadha. Paartinerii ta'uudhaan kadhachuudhaan nu bira dhaabadha. Nu bira dhaabachuu kan barbaaddan lakkoofsi baankii keenya iskiriinii irra jira. Lakkoofsi bilbila keenya iskiriinii keenya irra jira. Waldaan keenya mul'ata guddaa qabna. Isuma dhugaati mul'ata guddaa qabna. Dhiibbaa guddaadhaan, arrabsoo guddaadhaan, ceephoo guddaadhaan lafa kanatti hojii wangeelaa hojjechaa jirra. Garuu wangeelli injifataadha. Hamma ammaatti immoo amne wangeelli immoo hata malee. Amma
ammaatti hin kufne wangeelli isa kufe kaasa malee. Kanaaf iyyuu iskiriinii kanarraa qabachuudhaan nu bira dhaabachuudhaan yeroo kadhataa paartineriidhaaf yeroo itti kadhan yeroon kadhataa hin jiraata. Waaqayyo dinqii gochaa jira. Dhaqaati ilaalaa dinqii Waaqayyo gochaa jiru. Fayyina ammaaf ammaa nama fayyuu hin dandeenye manni qorichaa miillatu irraa cita jedhu yeroo inni boy kaanserii gurguddaa waan baay'ee gara keessa finna gana dhukkuba gurguddaa namoonni itti fayyuu hin dandeenye wangeelli fayyisa waan ta'eef wangeelatu fayyisa dabalaa miti. Wangeelatu fayyisa raajota miti. Wangeelli fayyisa waan ta'eef isa kana amannee wangeela lallabaa jirra. Waaqayyo nu wajjin jira idhaan ni kama harki Waaqayyo jira. Kanaaf iyyuu subscribe godhaa paartinerii ta'aa nu bira dhaabadhaa. Qarshii keessaniin dandeettii keessaniin qabeenya keessaniin ni birata sin barbaanna. Kaameraan keenya guutuu miti, kiiboordiin keenya guutuu miti, waldaan keenya madarakii keenya irra meeshaan jiru guutuu miti. Kanaaf nu bira dhaabadhaa. Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu. Harki Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Mucaan nuu dhalateera, ilmi nuu kennameera. Baga keessan eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.